Sirii durai boqqolloo dha jenna boqqolloo sunumaa faayidaan qabu. Amma qamadii bonee kana mootummaan nuu fide erga nuu fide waggaa afurii baay'ee inni nuu fide baay'ee itti gammannee jijjiirama guddaa qaba. Maatiin keenya irree rakkatu nurree rakkannu sirriitti jijjiirama guddaa qaba. Maaliif nutti tole ergasii namni rakkoon namaa waa baay'eedha. Deebisiitti namni qallabarree manatti of hin danda'u. Erga qamadii boneen kun dhufee baay'ee garaagarummaa qabna. Baay'ee nutti tolee itti gammannee jiraan. Horiin keenya irree kan horiidhaan itti fayyadamnee horiidhaan irree kan bitate jira. Fardaan irree kan bitate jira. Waa baay'eedha sirriitti nu gargaare eegasii. Qamadii bonee kana erga jammarree amma bara naannaa waggaa 5 ergasii baay'ee jijjiirama baay'ee arganne. Baay'ee nu jijjiireera qamadiin bonee faayidaa guddaa arganneera. Duraan kuntaa garbuu qonna duraan dursine isee garbuu qonnutti bu'aa amma nan arganne deebinee boqqolloo jammarree boqqolloo irraanis immoo faayidaa kana nuu fidanii qamadii bonee kana nuu fidanii qamadiin bonee kun baay'ee nu fayyade bakka istaara tokko yoo akkam xiqqaate naannaa kumtaala istaara tokkorraa amma kumtaala 30 irreen argamu jira. Duraan ammana faayidaan qabu baay'ee faayidaa nu agarsiiseera qamadiin bonee. Akkaanaa wal maraatti hojii bonee misooma boneetiin hojjechaa jiru keessaa tokko qamadiidha. Qamadiin akkuma beekamu birmadummaa biyyaatii fi wabii nyaataa nuuf danda'uunis baay'ee murteessaadha. Akkaanaa keenyaatti gandoota 19 qabnu keessaa gandoota 17 irratti hojii jallisii kana hojjechaa jirra. Heektaaraan osoo safarru gara heektaara 25,000 facaafnee innee karoorfannee jirra. Kana keessaa bara kana amma ammaatti amma guyyaadhaa kanaatti jechaadha 21,000 geenyee jirra. Barreen darbees immoo garaagarummaa isaa yoo ilaalle midhaan qamadiin jallisiin faca'u kun oomishtummaa irratti illee garaagarummaa guddaa akka qabu kan bonaatiin kan gannaatiin jechuu kiyya agarree jirra jechaadha. Kana maaliif bishaan akkaataa barbaannuun namatti itti godha to'annoo nama jala jira jechaadha. Barana akka Shawaa Lixaatti lafa hektaara 4,847 kan karoorsine yoo ta'u yeroo ammaa kana qonna marsaa tokkoffaa lafa hektaara 200,040 qotuun danda'ameera. Kana keessa lafti hektaarri 1,162 yeroo ammaa kana kan faca'e yoo ta'u lafa amma jennu kana yookaan immoo lafa hektaara 4,847 qotuudhaan callaa kuntaala miliyoona 16 argachuu qabna innee kan hojjetaa jirru yoo ta'u akkuma agartan yeroo ammaa kana qonnaan bultoonni midhaan ganna faca'e sassaabuudhaan kan bonaa lafa qotuu iddoo qotamee bullaa'etti immoo bishaan galchanii facaasu akkasumas maddeen bishaanii kana bakka jiranitti kuusuudhaa fi hojiiwwan naannoo kanatti jiran hojii ciminaan itti adeemamee jiru yoo ta'u akka waliigalaatti godina keenya keessatti aanota 23 qabnu keessatti sochiin facaasaa qamadii aanota 23 keessatti eegalamee jira jechaadha. Akkuma beekamu bara oomisha 2018 keessumaayyuu jallisii faana wal qabatee akka naannoo keenyaatti gara heektaara miliyoona 4 karoorfamee jira. Yeroo ammaa kan akka waliigalaatti qonni gara heektaara miliyoona 2 fi tuqaa 6 qaqqabee jira. Facaasaan gara miliyoona 2tti hiiqeera jechaadha. Isa guyyaa har'aa fi yeroo ammaa faca'u kana otoo dabalatiin kanaafuu yeroo hafe keessatti karoora keenya galmaan gahuudhaaf iddoo hundumaa irrattu hojiin bal'inaan hojjetamaa jiru jira jechaadha. Oomishti isaa gara miliyoona 163 ol bara nagaa miliyoona 4 irraa lafa hektaara miliyoona 4 irraa argachuudhaaf karoorfameera jechaadha. Kun qamadiidha jechaadha. Oomishti waliigalaa gara kuntaala miliyoona 368 oliiti jechaadha. Isa keessaa qamadiin kan bonaa gara miliyoona 163 ol argachuuf karoorsineerra jechaadha.